الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتوتا في جالتمتوتا چاينا لايانتو سلا جرو جلت أرجمتن نجان كوبكر دسناك قبل سنين جتشون جالدا بقى جراتني بقى يجمتني يونيكتني كا كايانتو سلا يرو هندايو مشالي من كيسا باي ببريدا تعرف نما هوتن كبدين كركيسا نف دوغاري بچو فرا algaa kana baay'ee kanan jaaladha hojjetamee kan baay'eedha jechuudha ani meeshaa ijoollee waggaan xalabsiisuu dhaqu fe'atee akkuma kiyya maamila kan ta'e fe'atee fe'uudhaaf waggaa ta'u algaa kana nan waraabee jechuudha maaliif waraabdinaan jechuu dandeessan akkaataa algaa kanatti isinitti algaan kun meetira 50dha meetira 20dha illee jira garuu maaliin wanti inni adda godhe viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatina hiriyoota keessan biraanis gaa warroonni mooyyuu yaada qabdan amma saanduqa koomentii jalatti naa barreessuun dagatina bilbilli kiyya taambileeli gubbaarra yeroo baay'ee ijoolleen odoo bilbila kiyya achirra jiru bilbila nu barreessi koomentii jalatti ittanis hin jirtani achi gubbaarra jira taambileeli irratti zim jettanii gadi bu'oggaa buttan isinii dhufa yookaan immoo viidiyoo kan jedhu jala oggaa seentan bakka barbaaddanitti argattan jechuudha bakka baay'eettan barreesse bilbila kiyya keessan koottan dubbisa waasaabiin keessa hojjetee jira karaa waasaabii karaa iimootiin isiniin jechuu jaaladha. Kanaadha yaadni ko walgaawwan kuni maaliidha algaan kuni wanti algaa saniin adda biraa godheenaan jechuu dandeessa algaa kana waan irraa akka jaaladhe beektu akka argaa jirtan mataa isaati gaditti kan jiru saanduqaadha jechuudha qulfii qaba walitti dhufee qollofamaa qulfii bakka lamaa qaba mataadhaa gaditti akka daalachaa isinitti mul'atu kun jechuudha inni saaxiniidha wanna barbaadan achi keessa gorattanii inni suni wannidha walqixxaa tiraasidha walqixxaa jechuudha meeshaalee danuu achi keessa gorachuu dandeessan isiniin jechuun jaaladha. Achi keessa karaa lama saanduqni kuni lama karanaan uffata baay'ee qabuu danda'a karaa achaan immoo dookumentii baay'ee qabuu danda'a egaa kaammoo jidduu keessa isinitti mul'atu ta'e ilaal banaa jira asinis kunuudhaan mucaan cufaa jiru kun jechuudha qulfiin kun bakka kanatti isinitti mul'atu kuni achinis qulfii qaba saanduqa qaba waan barbaadan achi keessa galfachuu dandeessan jechuudha algaan kun baay'ee bareeda egaa ka guyyaadhaan wanti haaratti na biratti baay'eetu ba'aa jira meeshaaleen mana keessaa baay'ee babbareedan kwaalitii ta'an kun xarapheezaa biiffetiidha. Sorry, biiffee hin jedha xarapheezaa televiziyoonii. Xarapheezaan televiziyoonii tillee dhugaan isiniin jedha aynata baay'eedhaan jira. Kanan immoo ofii kiyya xalabsiifadhes ni jira. Soofaa wajjin qabadheen isinii dhufa jechuudha. Garuu algaa kanallee baay'ee bareeda akka argartan amma akka sirriitti mul'atu teessisee jira. Asiin kara cinaatiin kun akka argaa jirtan qulfiidha jechuudha. Kan irra jiru kuni saanduqa. Saanduqni isaatu laal guddaadha akka argaa jirtan jechuudha. Kana saanduqa kanarraa nuti maaltu oola wanni irra oola jechuudha. Sibiilli irra oola humaanuu waliin argatu kanaanis immoo saanduqa lama jira walumaa algaan kun saanduqa sadii qaba jechuudha bakka qumsaatti illee fayyadamuu danda'ani egaa kaan nuti kotota baay'ee dhugaa dubbachuuf nama fakkeenyaaf kotota baay'een qaba jechuudha baay'ee itti rakkadha kanaafuyyuu akkasitti fayyadamuu ni dandeessu isiniin jechuu bitachuu ni dandeessu isiniin jechuu jaaladha kabajamtoota chaayinaa ayyaantu asallaa hundi keessaniyyuu warri jaalattan laak godha hiriyoota keessan biraan akka ga'u godha itti fayyadaman dhugaan isiniin jedha jechuudha. Waan hin jirre bitaasin jechuu ko osoo hin ta'ini warri bitachuu barbaada yeroo darbe waa'ee algaa irratti sirriitti dubbadheetin ture jechuudha. Keessattuu bakki hirribaa murteessaadha dhugaan isiniin jedha jechuudha. Ani algaan kiyya firaashii waggaa beektan ta'e firaashii ispoonjii ture baay'ee rakkachaa ture jechuudha dudda. Dhugaan duddaa fi biyyaan lafaa kaanii jedhama. Dhugaa kanumarraa kan ka'een algaan haarawaa ture sunuu jechuudha muufaa miti kanan qayyare sababuma kanaafidha jechuudha. Maaliif firaashii gaarii isa keessatti galchuu waan hin qabu waan hunda yoo fayyaa jiraanne waan hundoo jiraatedha jechuudha hojjennee kan argannu. Gatiin illee na biratti akka argitan gatiin jiddu galeessadha jechuudha. Meeshaalee qaalii ta'e tokko illee hin jiru na bira dhugaa dubbachuuf yeroo kana meeshaaleen isinitti waddadanii jira hidheetoo hin yaadu. Mukni muka baay'ee jabaa gaafa algaan kun galu jechuudha. Egaa ka warri algaa kiyya gizee galu argitanii jirtu ol fuudhuu dadhabne jechuudha. Cinaa isaa qofaayyuu nama lamaan ol fuudhuu dadhabne baay'ee muka xankaarraa ta'e irraa kan hojjetamedha jechuudha. Muka ammoo muka dhugaan isiniin jedha muka nyaatamu osoo hin taane muka baay'ee gaarii ta'e irraa hojjetama. Egaa ka meeshaaleen mukaan hojjetan yeroo baay'ee wanta biraa osoo hin ta'in qalamii osoo hin ta'in qalamii bittee ogeessa fiddee dibsiisuu ni dandeessa haaromsiisuu ni dandeessa inni guddaan mukaadha murteessan kanaafan isinitti himaatoo jira jechuudha. Ijoolleen baay'ee sirratti ilaalaa jettanii algaan keessa akkuma argitan viidiyoo duraatti irratti argitan jedheen abdii qaba isiniin jechuu jaaladhaa. Viidiyoon kuni dhugaa baay'ee jaalattu algaa kana jedhee tayyaada algaawwan babbareedaa ta'e hojjedhee tan ture garuu ijoollee keenyatti waddaduu ni danda'a algaa 38 kuma 35 waan akkasii algaa hojjedhee
ture inni sun immoo isinitti waddaduu danda'a kan jedhurraa kan ka'e kanneen hojjedheetoo dhufe gatiin isaa meeqa hoggaa jettanii 25,000 hojjetaman isiniin jechuu jaaladha. Gatiin isaa kana fakkaata. Viidiyoo kana warri jaalattan sheer godhaa isiniin jedha. Ana sumarratti dhaabee bye bye.